qabsoo ammaan tana maaltu adda godhe bifa isiin itti deemtu siyaasaan isaan oofan qeerroon kun tapha kan akkamitti jijjiirame. Ani akkuma beektu gaas nuti generation ammaa warri qeerroo qarree jedhamne waamamnu yeroo ammaa kana haala poolitikaa waliigalatti addunyaa laallatee haala sanaan deemaa jiraachaa uummanni keenya haala ammayyaa ta'eetaniin jijjiirama ammayyaa ta'e jijjiirama addunyaan itti deemtutti jijjiirama sana barbaada uummanni keenya akka sabaatti. Kanaafidha uummanni biyya keessaa ijoollee maanguddoo dargaggoo qarree fi qeerroon yeroo ammaa kana sirna nafxanyaan kan waggaa 100 dura Oromoo saba keenya irratti labse sana akka haaraatti deebisee uummata keenya irratti labsu sirna sana dhaabuu barbaada. Kun immoo abadan yoomiyyuu hin ta'u. Sirni kun abbootii keenya haadholii keenya akkoo fi akaakilee keenya kan fixedha kan balleesse waan ta'eef sirni sun deebisee immoo jenereeshinii ammaa keessatti uummata amma jiraachaa jiru kanarratti deebisee dhaabbachuu hin danda'u abadan jechaadha. Uummanni keenya kanadha kana dura dhaabbatee falmataa jira. Xiqqaa guddaa ton jedhiin hayyuu fi maanguddoo ton jedhiin hundumtuu irratti hirmaatee kan qooda isaa bahaa jira. Kana keessa immoo akkuma argitutti uummanni Oromoo dammaqiinsa qabaa, beekumsa ni qabaa. Hayyoonni keenya kanaan dura waan nu barsiisan irraa, seenaa waan nu barsiisan irraa, waan nuti ijaan argine irraa, experience kagoon irraa, haala muuxannoo jireenya irraa keessatti uummanni Oromoo akkamitti jiraata, seenaansa akkam ture, maaltu hanqatee, maaltu hir'atee kan jedhu irraa waan hunduu walii galatti yeroo ilaalamu uummanni Oromoo seenaa guddaa akka qabuu fi akkasumas diina isaa adda baafatee kan beeku ijaa ta'ee fi haala kanaanidha uummanni Oromoo yeroo ammaa kana kan qabsaa jiru. Kanatu deemaa jira. Uummanni Oromoo qabsaa'ee biyya isaa akka ofiin hiree ofii murteeffatee biyya isaa irratti nagaadhaan jiraachuudha kan barbaadu. Biyya isaa irratti qabeenya isaa irratti afaan isaa irratti aadaa isaa irratti kabaja argatee jiraachuudha kan barbaadu jechaadha. Kanaaf qabsaa jira uummanni Oromoo. Kun immoo hin milkaa harka 100 jedheen amantii qaban yeroo ammaa kana jechaadha. Dhugaadha. Dhugaan milkooytii yeroo hundaa'u namni dhugaa qabatee deemu dhugaa rabbiiti jettee amantiin hundinuu dhugaan ni milkaa. Gaafiin tiyya tabraa ummanni nafxanyaa kun warri sirna kana leellisuu barbaadu warri qabsoo Oromootiif gufuu ta'uu barbaadu dura dhaabbatee cabsuu barbaadu biyya Oromiyaa jaamtuu fi lafa Oromiyaa jaamtu tana hoggantoota isii hidhuudhaan qeerroo isii ajjeesuudhaan dargaggeessa isiin ni qabdi jaanii ol bee hundaa'u dura dhaabbachuudhaan nama fi qabsoo Oromoo gizee hedduu gara amantii dhiibuudhaan dura dhaabbachuudhaaf haga dandeen hundaan tattaafatanii Oromoo miidhuudha. Maali biitti Oromiyaan tuni maaliif ispeeshaalii taatee lafa tana irratti nafxanyaan Oromoo dhiibdee Oromoo dhowuu barbaaddi jettee gizee hunda gizee mataa keessatti nama dhuftu biitti Oromiyaa jaamtutu qabeenyaa fi lafti isiisu maal irraa milkaanii maal irraa argatanii maaliif Oromoo tana jibban. Tokkoffaa jibbiinsi ka dhufee sana otoo isaan gaafattee irra wayya beektaa maaliif jibbiinsi diinni tokko maaliif si jibba jettee yoo gaafatte yoo diina sana waa gooteedha ati waan deebistee waan amma deebii gaaffii na gaafatte kana kan si deebisuu danda'u diina sanaan duraan lakke haala siyaasaatiin jechuudha. Haala siyaasaa sana haala siyaasaatiin akka ilaalutti diinni tokko interestii sirraa qaburraa maal faayidaan argadha saba sanarraa anoo maal hin qabu isaan maal qabu kan jedhurraa sanarraa ka'aa deemsi jechaadha. Uummanni kuni akkuma beekamu uummanni Oromoo biyya badhaatu biyya jiituu biyya magariituu qaba waan hundumaa risoorsii qaba waan biyyi sun hin qabaatiin hin jiru jechaadha. Uummanni Amaaraa kun akkuma beekamu biyya keenya qabatanii biyya biraarraa dhufanii biyya keenya egaa humnaan cabsaniiti kan biyya keenya qubatan jechaadha. Egaa jireenya Oromoo mi'eeffatanii waan Oromoon qabdu beekanii waan Oromoon uumaan kan rabbii badhaasee kana egaa arganii mi'aayina isaa egaa arganii uummata Oromoo kana cabsuu eegalanii jechaadha. Maaliif uummanni Oromoo kun immoo yoon cabiini isaan jiruun itti ulfaatti waa tokko illee hin qaban biyya isaanii akkuma beektu gogaadha biyyi isaanii uumaan illee hin badhaanne. Waa baay'ee jaasaan hanqatuuf uummata Oromoo humnaan cabsaniitu waan barbaadan san argachuu danda'an jechaadha. Maaliif
karaa seeraatiin immoo argachuu hin danda'an san kan uummata Oromoo kan jibbaniif illee sababa kanaaf jedheen yaada akka nama tokkottanii kanadhaan diinni waan nuti nu jibbituu fi nuti waan rabbiin akkasitti nu badhaasee fi waan eebba qabnu nu jibbani. Uummanni eebba hin qabne immoo nama eebba qabu yeroo hundumaa itti inaafaa yeroo hundumaa saba sanarraa gammachuu hin qabu jechaadha waan ofii gammachuuf eebba hin qabaanneef ani akka ta'e naman. Okay, yaada gaariidha waan gaarii jette dhugaadha uummanni Oromoo ani akka nama tokko yoo ilaale jibbansi naftanyaan nurraa fiddee jibbansi ilaalchi badaan nu keessaa nurraa qabdu takkaffaa qabeenya keenya lafti teenya lafa miidhagaa waan taateef lafa akkuma ati jettetti lafa qabeenya guddaa irratti uumamuu danda'u uummanni Oromoo ammaasis uummata aadaa qabu uummata sirna qabu uummata tokkummaa qabu uummata eenyummaa qabu uummata dhala dhalaan gaddeebi'ee seenaa isaa wal gaggaafatee oromticha geessu uummata dhugaa san qabu waan ta'eef jecha hinaaffaan gara qabeenyaatiin jirti hinaaffaan gara sabummaatiin jirti Oromoon kun saba Oromoo gizee jennu bakka hundee Oromoon irraa dhufe beeka Oromoo akka isaan jaansan odoon ta'in Oromoon abbaa lafa saniitii fi abbaa biyya saniitii fi nama Oromummaa kana hundee qabu hundee waan qabuufi Oromoon odoo gosaan hin jenne odoo aadaan isii wal fakkaata lafaan adda adda yoo taatellee qeefi eenyummaan isii waan wal fakkaatu jecha hinaaffaa guddaan tokko kanarraa dhufe lammaffaa ammaasiis Oromoon amantii qabaatu amantii adda addaa qabaatus tokkummaa irratti Oromummaa irra walii galan kana isaan tokko irraa hinaafan jee kanin yaadu ammaasiis sirna Oromoo kana Oromoo tana kuffisuu abbaan isaanii Minilik itti qabeenya gannaqee dhiiga itti buusee nama fixee Oromoon kun oduma akkas ta'utti sirna san keessa dabaree jiraate arraan tana ga'e kana godhuun saboota xixiqqaa biyya san keessa jiran eenyummaa irraa mulquu danda'an godhanii jiran amma saba Oromoodha kaafaan isaanii dubbatu eenyummaa isaan dhabii yoo ammaan tana ijoollee warra Walloo yoo laalle kun maal garsiisa ummanni Oromoodhaa kun gaddeebi'ee afaan illee dhabu eenyummaan isaatii fi Oromummaan san dhiiga waan taatee jecha waan keessa jirtuu fi ummata Oromoo kana gabroomsuu kan dandeenye ni beekan numa yaalan malee amma dhiisii duruu kan gabroomsin amma yeroo dargaggeessi Oromoodhaa qeerroon Oromoodhaa qaramee eenyummaa isaa beeku seenaa isaa beeku diina isaa beeku yarte saniif ummata Oromoo yeroo kanatti akka godhu ani gizee takka gizee laalu mootummaa biyya saniitii fi ummatoota sirna naftanyaa leellisu kana eenyummaa isaanii wallaaluu na fakkaatti maaliif namni silaa seenaa abbaa isaanii beeke seenaa Miniliksan ummata Oromoo sadarkaa sanii gaccabsee dadhabee arraan tan Oromoon bakka kana ga'e silaa seenaa abbaa isaanii beekan kanan godhan ture seenaa abbaa isaanii wallaaluu ummanni kun ummata gabrummaa fudhatee namaa bulu dhabu san wallaaluutiitu akkana godhe yemmiyyee Minilik waan deebisna jaanii akkas jechuu kanaaf sabni Oromoodha kanaaf tokkummaan isaa ammallee daran itti cimee jira daranillee itti cimuu qaba kana jechuudha gaafiin tiyyatan biraatanii sii qabu anis gaafa dura gaaffii animmoo siif qabu amma akka ati na gaafattee sabni Oromoo akkamitti cabee diinni maal nurraa barbaaddi maaliif nu jibbitii kan jedhudha akkasumas immoo diinni humna qabaatteetudha dhuguma kan Oromoo cabsite immoo rakkoon biraa jira Oromoo keessa akkamitti isaan diinni kun tooftaa adda addaa fayyadamuudhaan keessumaa uummata keenya keessaa namoota tokko warra beekamtiin qabiin maallaqaan isaa ta'uu ideoloojiidhaan isaan subuudhaan uummata kana deebisanii uummatuma sana kan ittiin cabsan jechaadha uummatuma Oromoo irraa nama 2-3-4 fudhatanii namoota sanaaf aangoo kennuudhaan maallaqa guddaa kaffaluudhaan uummata sana deebisee akka cabsu godhanii itti yaadamu waan biraan jirame dabalata kanarratti waan dabalataa dhugaadha waa lamaa jira jeetii yaada takkaffaan uummata keenya kana durumarraa yoo inni jette namoota hedduu warroota Oromoodhaa qaroo
bituu hin danda'an. Namni isaan bitan duraanis wallaalaa Oromoo keessa bakka hin qabne. Nama Oromoon firraa tufte, nama shiiftaa yookaan nama arrabsu yookaan nama gattiqqaataa saba san keessatti nama Oromoo keessatti bakka hin qabne. Nama akkanaa kana Oromoo irraa gisee hundaa amma fakkeenyaaf dhaloota keenya keessa seenaa goobanaa daachee haasa'uu dhiisne fakkeenyaaf amma Hangaasaa Ibrahim fa'aa fudhanna, Taayyee fa'aa fudhanna. Bitamtoota kana amma warroota bibbitaman kana addisuu dhiisinni amma naftanyaa Oromiyaa guddatte. Amma warroota akka Shimallis kana fa'aa warroota akkanaa kana yoo fudhatte nama akkamii nama seenaa Oromootis hin beekan nama eenyummaa Oromoo hin beekne nama ammaasiis deebi'ee Oromoo biratti beekumsa qabaatee fudhatama nama amansiisuu hin dandeenye. Nama akkanaa kana fuuteeti awaaqii jettiin nama waa beeku. Beekaa Oromoo jettiin. Beekaa keenya immoo shiiftaa yookaan ganda deebistee yookaan arrabsitee akraarii jetteen maqaa itti baaste wallaalaa keenyaan beekaa jettee wallaalaan keenya kun oggaa nama isaatirraa waan akkanaan dhageen bakka akkanaatirraa dhageen ni maraata akka huccuu darbee ni beeka jee ni maraata. Namni isarra ka beeku hin jiru seete gawwaadhaan duraanis huccuu darbee nama akka xiyyaa beekaan hin jiru jaa miilme dhalaa isaaniitis itti kannan haraqee isaaniitis itti kannan afuufan bakka namni oggaa kaanis jimaa itti kannan bakka maraateeti afuufamee dhalaa isaanii tanaas waan ni godhe bakka boodarra isa malee namni Oromoo keessa waa beekun se'u wanni inni hagni inni beeku jechi lamaan sadeen inni beeku sani akka Oromoo keessa namni akkasii hin jirre se'a maaliif isa kana sii beekaa siitu waan ati Itoophiyaa guddisuu feeta ati saba sablammii maqaan jirre irra kaayane maaliif silaa namni waa beeku gisee namni akkasii hin jee ni rifatta lakki aan akkasii miti ani sadarkaa hiyyaa ol noolin kaasinaa jette immoo innaa wallaalina isaa keessa ni fudhata waan kana hundaa fudhateeti ol kaa bakka dibbee jalaa dhooniif kursii jala qaban ol kaasanii bidda immoo boodarratti gaallaa jaaniin boodarratti moonyuu gaallaa jaaniin gaafa inni waan ni godhan ni tufan akkuma amma laallee waan ni godhan akkuma Adaana Shabbabee godhan akkuma Takkala Ummaa godhan jara kan ni tufan akkasuma tufan jechuudha hunda isaaniitu Hangaasaa Jaafarii hunda Shimallisi boodarra ni tufamti akkanuma jechuudha maaliif nuti seenaa fagoo dubbachuun barbaannu waan amma keessa jirru kana malee waan goobanaan faantaa waan ummanni baattee lixattee dhiyattee kanaasuu nu barbaachisu kun seenaa keessa jiraachaa jirru kanaaf akka awwaluu kana faala amma xiqqisho booda ni tufan boodarra bakka dhaqan hin qabani deebi'anii Oromoo keessa akka aadaa isaanii dhiifama gaafachuu dhufan injiru kana booda dhiifama gaafachuu dhufan sabni Oromooti immoo dhiifama yeroo boodaatiif godhee ture bara 2018 kana booda Oromoon dhiifama godhuun beeku dhiifamni Oromoodha fannisuu ta'a. Akkuma ammatti jettee waa'ee dhiifama irratti uummanni Oromoo garaa bal'atee garraamii ta'uunsaa baay'ee akka cabusa godheera akka sabaatti. Oromoon nama hammataa, Oromoon nama nyaachisaa, Oromoon saba gaariidha jecha karaa biraatiin immoo Oromoon tsinfanyaadha, Oromoon ashabbaariidha, Oromoon ekstreemistiidha jecha karaa biraatiin immoo dugda keessa waraanuu jecha kun amma faashiniin isaa irra darbeera geemiin sun nyaata meerachaadha walii galatti kana booda hin hojjetu waan nuti ammaan ka dhuunfaatti kan dhaammachuu barbaadu yeroo ammaan kana qeerroon falmachaa jirti uummanni Oromoo akka sabaatti falmataa jira karaa adda addaanii kana irratti maal jechuun barbaada waan amma irratti dubbachaa jirru waan ta'eef yeroo ammaan kana warri saba Oromoo keessaa dhalatanii dhugaa Oromoo warri nyaatan haqa Oromoo imaanaa Oromoo kan nyaataa jiran diina wajjin dhaabbatanii nafxanyaa wajjin dhaabbatanii qeerroon snaayiperiidhaan yeroo akkasitti dhaaman mataa keessa garaa keessa ijoollee waggaa 5-10 mirga ishee falmachuudhaaf waanuma isaan sirni kun naan taane jedhanii mormaniif jara kana yeroo ajjeesaman yeroo du'an waa tokkollee namummaan itti dhaga'amin Oromummaan itti dhaga'amin diina bira dhaabbatanii wanti kun diinni akka Oromoo cabsu warri itti hirmaatanii Oromoo cabsuudhaaf halkanii guyyaa warri diina jala fiigan hudduu diina jala dibbeeru kutanii
Kanaa booda dhiifamni hin jiru jechaadha. Dhiifamni hin jiru maatii isaanii irratti jarri kun balaadhaa jiru isaaniif isaan balaadhaa uummanni Oromoo tarkaanfiitti fudhataa jechaadha. Kanaa booda walii dhiisuun Oromoon gumaa maalidhaa jedhanii sobanii jaarsummaadhaan akka duratti sana namni waan barbaade balleessee dhufee uummata Oromootti araaramaan sun hafeeraan jedha. Maal jettaati kanarratti? Dhugaadha kuni Oromoon beekta aadaa qaba, sirna qaba, seera qaba. Dhiifamni illee akkaataa itti deemu qaba. Maaliif hayyuun beekta yeroo takka dubbata gizee waan takka amma Oromoon namoota dhiifama godhuuf mala. Nama dhiifamni isaanii maluu jira. Hoggaan isaan malu hoggaan namni dhiifama sadarkaa qaba beekta. Namni dhiifama dheengadda gooteefi deebi'ee irrallee bitamee saba isaa sanne diinummaa addaa mootummaa adda addaatiin sirna adda addaati irratti saba isaa san deebi'eetuma waan kalee godhe arraas ripiit waan godhe irra deddeebi'aa hoggaa godhu saba Oromoo dhiisi rabbiinuu dhiifama namaa godhuu ni ulfaata. Maaliif namni tokko dura barachuu qaba. Nama dhiifama akkaataa itti gootuuf jira. Ija kee qabatee qeerroo jechuun beektaa nama tokkoon miti. Qeerroon Oromoo guutuu jechuudha. Qeerroo tokko ajjeesuu jechuun akka nama saba Oromoo guutuu ajjeeseeti. Maaliif ijoollee dargaggeessa haadha Oromoo takka hiyyeessa goote qeerroo takka gizee ajjeesse. Kanaaf namni qeerroo Oromoo qawweechi qabee ajjeesse diinaa waliin. Namni saba Oromoo ta'ee saba isaatirra lola bane. Namni saba Oromoo ta'ee Oromoo arrabse. Nama Oromoo ta'ee Oromoo diiguu barbaadu, Oromoo cabsuu barbaade. Kana sabni Oromoo akkamitti dhiifama naa godha jeetu yaada. Maaliif ifiif gaafachuu qaba amma namni tokko if deebi'ee if gaafachuu qaba. Odoo nama arrabsine dura an eenyu jee if hubachuu qaba. An eenyu nama arrabsuudhaan ni mala. An amma gabbee nama garii arrabsuu hin danda'a. Immoo nama akka Jawaar Mohaammed kana gizeen arrabsu. Hoggaan Baqqalaa Garbaa arrabsu. Hoggaan deebi'ee uummata gurguddaa kana warra Oromoon ija jetteen waan ni jettu. Hoggaan gad deebi'ee arrabsu. Uummata kana xiqqishoo dhaga'amuu qaba. Jarri kun saba Oromooti maal gumaachanii ani maaliin gumaachee? An milkii nyaata garaa nyaadduuf. Maaliif nyaata gara nyaaddu jee saba kiyya gurguree hoggantootaa fi qaroo saba kiyyaa kaan ajjeese kaan hidhee kaan arrabsu waan saba Oromootiin hin malle Oromoon deebi'ee kanaan dhiifama godhuu dhiisiiti. Maasaa takka keessa taanii waliin haasa'uu nun jiru. Maasaa gizeen jiru ooyiruudhaami ooyiruu takka iddoo ooyiruu takka keessa taanii lafuma ooyiruutu mana dhiisi. Ala taanii waliin haasa'uu ni ulfaata. Qabrii waliin qotamanii naannoo takkatti awwaalamuun ulfaachaa deema. Maaliif namni saba isaa dargaggeessa qeerroo ajjeesee qilee biyyee galche deebi'ee dargaggeessa san bira reefkisaatu awwaalamu in ulfaata. Maaliif namni Oromoo nyaate kanatti odoo itti himanii yeroo teeknooloojiin jirtu yeroo seenaan jirtu yeroo namni mana taa'ee seenaa Oromoo himu yeroo eenyummaa isaa barachuun laafaadha. Yeroo kanatti sabai fi ajjeesuun yeroo namaa dhiifama namarraa dhiisi rabbiirraa hune argadha jee eeggachuun nu ulfaataan jedhani. Kanaaf tana irratti yeroo fayyadamuullee barbaachisu. Dhugaadhaa waanuma xiqqootti dabaluu fi maal seeti amma uummanni Oromoo of course diina ni qabna. Diina baay'ee nu jibbu qabna. Sana dabalatee uummanni Oromoo irra caalaan uummanni Oromoo saba warra amma namoonni tokko dhugaa Oromoo dhoksanii yookiin dhugaa Oromootiin hin galiniif faayidaadhaaf jedhanii maallaqaan bitamanii haqa Oromoo warri nyaatan keessumaa gandoota 11 keessaa Oromiyaan kutaa jechuun kiyya gandatoon hin ta'in kutaa 11 Oromiyaa keessaa namoota tokko qabsoo Oromoo kana gurguruudhaan diina Oromootti maxxannee ta'anii diina Oromoo gargaaruudhaan saba Oromoo mirga isaa akka hin falmanne uummanni Oromoo karaa hundaanuu akka cabu
warri taasise keessumaa warra gantoota jenneen tu waamnu jechaadha warra diinatti maallaqaan gurguramanii akka Oromoon cabu warra godhanii jechaadha malee uummanni Oromoo yeroo hundumaayyuu mo'ateera diinasaa mo'ameellee jilbeeffateellee hin beeku garuu namoonni Oromoo ta'anii yookiin immoo jiramiti dhimmi Oromoo quuqamni Oromoo miidhamni Oromoo kan ittiin dhaga'amiin namoonni amma kan waamte kun warra akka Angaasaa fa'aa jettu nyudhamma Shimallisaa jennu namoonni baay'ee sadarkaa gadi bu'aa gadi ta'een akka namaatu tun ta'een akka bineensaatti illee kan nama qaaneffachiisu hojii akkasii warri hojjetanii du'a namaarratti dhiiga namaarratti warri gammachuu qaban warri akkasii saba Oromoo keessaan bahe uummata Oromoo ripirezentiin godha jedhanii uummata Oromoo warri cabsan qabsoo Oromoo duubatti deebisaniiru jedheen amanaa akka ofiitti kun waan amma haalaan arginudha waan ijaan arginu waan ta'eef jechaadha diinni ofii dandeettii qabaatee dhuguma Oromoon humna caalee nu hin cabsine jechuu barbaadeenii dabalata kanarraa darbinee waan ani dabaluu barbaadu yeroo ammaan kana qe'ee tokko walirratti kan ka'e illee sababa amma maanaaf hiriyaan kiyya dubbachaa jiru kan amma fakkeenyaaf namoonni garii haala qabsoon bareedaa qabsoon ajaa'ibaa amma biyya keessa deemaa jiru diina keenya falmataa jira sabni keenyi kan diiyaaspooraas akka isaa danda'ametti biyya jirutti qabsaa jira nafxanyaa sirna nafxanyaa kana ofirraa buqqaasuudhaaf akkasumas biyya keessaa ammoo bakka tokko laaffinni ni argamaa kan jedhu qe'ee tokko ni ka'a biyya keessattis haa ta'u biyya alaatti kun immoo waanuma jirudha yeroo namni qabsaa'u waan hundumtuu perfektii miti yeroo hundumaa waan raasamu jira waan namaa mijatiin hin jira hanga hundisaa hundee qabatutti karaa sirriitti qabatutti waan hundumtuu perfektii ta'uu hin danda'u nama hundaa gammachiisuun hin ta'u garuu maajoriitii isaa ilaaltee uummanni Oromoo kun qabsaa'ee biyyasaa dhuunfatee biyyasaa irratti walaba ta'ee biyyasaa irratti bilisummaa argatee jiraachuu barbaada irri caalaan kana barbaada maajoriitii 99% kana barbaada akkuma jiru ta'ee wal qeequun wal jabeessuun hinuma jira uummanni Oromoo diinni tooftaa isaan nutti fayyadaman keessaa tokko uummanni Oromoo ganda tokko irratti aanaa tokko irratti yookiin immoo kutaa tokko irratti duulee inni kaan isa kanarratti akka duulu inni kaan karaa amantiin akka walitti duulu uummata Oromoo gaggarbaasee akka isaan mijatutti adda facaasee nu bulchuu barbaada kun ajandaa ta'ee uummata Oromoo dhiyaachuu hin qabu jedha yoomillee kun faashinii isaa irraa darbeera jechaadha uummanni Oromoo itti xiyyeeffatee waan kana akka ajandaa guddaatti godhee waan irraa dubbatu qabu bittiin jedhee amanaa kanarratti waa xiqqishoo idoo barbaada beektaa uummata Oromoo kana gandaan qooduu dura Oromoon tun eenyu maalii jechuun barbaachisaadha amma Oromoo gizee jennu Oromoon kun nama lama dhale lamaan sana eenyu Booranaa fi Bareento Booranni eenyu Boorantichi sabboo goona achi deebita kontumaa fi daraamni achi as dhufta macaatuu lama gamana dhufta ammaas gadii kana kara Bareentoo jechuudha Arsii jira Sikkoo fi Maandoo jira gama kaan deemta Dhummuugaa jira gama kaanis deemta Murawwaa jira Abbaa Hituudha ammaasis waan ni jira Humbannaa Abbaa Niyyaa jira Qalloo jira Abbaa Afran Qalloo jira waan ni jira Karrayyuu jira Abbaa Bossoo fi Dullacha kun ammaan tana Oromoon tuni oggaa laaltu nama haga kana Oromoo jechuun haga kana kanarraa kutaan dhufe kanarraa gandi waan kun haga kana wallaaluutiitu hundee haga kana wallaaluuti Oromoon haga kana wallaaluutiitu arraantan Oromoo yaada facaase Oromoo yaada facaase gizeen joo namni waan kana godhu hoggantoota siyaasaa maqaa Oromootiin fayyadaman waggaa dheeraa Oromoo irra duulanii Oromoo gandaan qooduu barbaadan dantaa fi fedhii siyaasaa isaaniitiif kanaatiitu waan akkanaa kana namoota siyaasaa hordofuu fi namoota siyaasaa oofuun waan ni godhe malee Oromoon akka sabaatti akka ummataatti akka hawaasaatti takkaa gaafiin taane Oromoon naannoodhaan gandaan qeen wal qoodu kana warra siyaasaa oofuu fi warra dhiphina sammuu yookaas wallaalina saba Oromoo wallaalu if wallaalu Oromoo maal akka taate wallaalu ummata kanaatiitu waan kana oofa malee namni
aadaa Oromoo beeku, namni seenaa Oromoo beeku, namni hidda Oromoo beeku, namni eenyummaa Oromoo beeku gaddeebi'ee qabxii darree bu'a gadi bu'a dhaabni siyaasaa Oromoodha biyya alaa keessatti itti lallaaqamee itti waliin gabbu'e kana waan miti. Oromoo wanni inni barbaadu arras borus qabsoo Oromooti irratti wanni nuti hooggantoota Oromoodha kana faarsinee kana gabbuusnuuf waan biraatii miti. Jibbansa namaa hin qabnu nuti Oromoon. Nuti jibbansa odoon ta'e siyaasaa ilaalcha siyaasaa garagaraatti qabna malee namaaf namni Oromoodha. Anamma Oromoon namni ganda kiyyaa tokko siyaasaan ani hin barbaanne siyaasaan mataa kiyyatti hin fudhatamne yoo dhufe ganda kiyyaaf hin deeggaru. Deeggaruullee hin qabu. Maaliif biyyittii nuti keessa jirru kun nu garsiisa siyaasa adda addaa qaban ilaalcha adda addaa immoo waan takkarra walii galan. Wanni takkitti walii gala dhiigni Oromoo bu'uu hin qabu. Olaantummaan Oromoo kufuu hin qabdu. Oromoon tokko ta'utti Oromoon kafede wal jibbullee diina bira wal jabeessu kanarra walii galuu qabna. Deebine lafti Oromoodha lafa Oromiyaa lafti Oromiyaadha lafa ilmaan Oromoo akka ta'e. Kana qabxii gurguddaan nuti qabannee waan ni jennu. Diina bira wal nyaachuu odoon ta'e ifi haa wal dhukkeessinu qe'ee teenya keessatti. Beektaa falaticha. Ati ammaan tana yoo gandi kee fuula duratti milkaa'ee siyaasaa ati barbaaddu son oofe atilleen bar deebiteetuma qe'ee san bilisoomsita. Anilleen yoo gandi kiyya san siyaasaa waan neefid anilleen qe'umatiyya saniin bilisoomsa. Rakkoon qabu kanarra beektaa namni biyya alaa waan jiruufi ijoolleen kutaa hedduudhaa wal keessa waan jiruufi wallaallinarraa malee fuula duratti akkuma Baqqalaan Fanjaan akkuma Jawaar Profeesor Maraaraan jetti fuula duratti kaayyoon isaaniitu namni dhalataa naannoo sanii dhalataa ganda sanii naannoo odoon ta'e ganda anamma magaalaa biroodaa dhaladhe dhalataa achiitiitu magaalaa san bulchuu qaba malee magaalaa Kaarramillee ollaa san achirraa dhufee magaalaa san bulchuu hin danda'u yookaan hirnarraa dhufee achi bulchuu hin danda'u. Maaliif magaalaan tun magaalaalee walitti dhaabbattu achi bulchuu hin danda'u hin barbaachisu. Magaalaa sanarraa dhufu qaba. Qe'ee sanirraa maaliif dhalataa ilma Tuulamaa achi dhalateen ta'in ilma lafa saneeti. Arsicha maaliif hin ta'in ilma lafa saneeti. Inni waan lafa Arsiitirraa waan qabu hin qabu lafa Baaleetirraa waan qabu hin qabu. Harargeen maaliif Baale keessatti hin dhalanne lafa isaati. Kanarra walii galuudha. Maaliif ilmi Harargee tokko Finfinneen tasaati. Achi dhalannaan Finfinneen lafa isaati. Maaliif nafxanyaa nu teenya jette. Nuti Oromoon ganda feetetti haa dhalattu ganda feete immoo ganda sanit dhalate Oromiyaa bulchuu danda'a. Oromiyaan waliigala boodarra dhufanii tuulamanii akka biyyaatti negotiationuma kutaa federraa haa dhufu. Finfinnee Oromoo yoo ta'e rakkoo qaba. Ka fedheewu kana malee gaddeebi'anii sirna gedhee sirna wallaalaa siyaasaa jedhanii uummata Oromoo akkanatti adda qoodu mee kanarratti atiis qabxiilee reefu. Yaa akkuma jettee uummanni Oromoo kutaa 11 qaba. Hundumtummoo naannoo isaatti akka saba isaa akka amma fakkeenyaaf ani gara naannoo Amboo gadiitiin dhufee naannoo kiyya sirriitti hin beeka. Uummanni kiyya maal akka barbaadu piroojeektii maalii achi keessatti akka barbaachisu uummanni keenya jabina isaa hanqina isaas aannan beeka naannoo keessatti waan dhaladheef naannoo sana keessa waan dhufeef. Kanaafuu ammatti yoo amma fakkeenyaaf argeetii dhuftee biyya sana bulcheetti siingaal waan naannoo sana nama sana keessatti dhaladhee hin guddanne. Kanaaf yoo waan biyya sana keessatti biyyaan itti dhaladhee guddadhee seenaa sana beeka aadaa isaas namoota isaas walitti dhiyeenyaanis walamanteellee waan sirrii hojjechuudhaaf illee nama naannoo sanaa dhufee yoo namni jaalatee naannoo sana nama sana filatee kun na hoogganuu danda'a jedhe irra wayyaadha biyya keenyaaf hundumtuu kutaan 11 akkasitti nama isaaf malu filatee naannoo isaa kan guddisuu danda'u aadaa sana waan Oromummaa sana guddisuu danda'u hundumtuu nama jajjabaatee kutaa 11 keessattuu barbaachisaadha jennee amanna. Akkasittidha kan guddachuu dandeenyu ni amanna. Biyyoota diiyaasporaallee akkasuma waan akkuma ijaan argine biyya keenyaafillee sanuma hawwinaa jechaadha. Kanatti dabalatee kutaan Oromoo kamiyyuu
adda ta'ee qananii argatee biyya isaa keessatti kan nagaan jiraate hin jiru. Adda ta'ee kutaan 11 Oromoon kan qabdu hundumtuu dogoggora hojjetee jira. Akkasumas immoo uummanni Oromoo wal faana waan gaarii dalagee jira. Seenaa Oromoo guddisuudhaan aadaan Oromoo, afaan Oromoo, duudhaan Oromoo akka eegamu irratti kutaan 11 iyyuu irratti hirmaatanii jiranii. Kana keessatti immoo namoonni gantuu ta'an kutaa 11 keessaa iyyuu diina wajjin dhaabbatanii qabsoon uummata Oromoo yeroodhaatti akka duubatti harkifatu godhanii jiranii kun haqadha. Kutaan kamiyyuu jechaadha yoo argitan kutaan kamiyyuu qananiidhaan jiraatee itti tolee kutaa 11 keessa adda ta'e kan jiraatee jiru. Qixatti miidhamee, qixatti reebamee, qixatti cabee hundi isaaniiyyuu akkasumas immoo qixa gumaacheera Oromummaan kun sarvaayivii yookiin immoo Oromummaan kun akka jiraatuuf jechaadha. Hundumni keenyatti miidhamneerra. Karaa amantiin isaa ta'uu, karaa hawaasummaan isaa ta'uu, walumaa galatti uummanni Oromoo akka Oromoo hidda Oromummaa sanatti miidhame malee adda ta'ee karaa waan tokko qofaan hin rukutamne. Kun immoo eenyuyyuu hin fayyadnes eenyuunis immoo adda baasee kan miidhees hin jiru jechaadha. Walumaa galattidha kan miidhamne. Kanaafuu ajandaan kanarratti select ta'ee yookiin immoo filatamee kan irratti haasa'amullee miti. Amma tokkoof tokko waan nuti haasa'u qabsoon amma diina cabsuu irratti bobba'anii jiru kun akka daran jabaatee deemu diina keenya cabsuu qabna. Akkasumas gantoota warra saba Oromoo keessaa nama tokko Oromoodha jedhanii warra Oromoo irratti waan Oromoo balleessuu irratti hojjetan saba warra akkasiifaa aanaa keessaa ganda keessaa waajjira isaanii laamshessuu, waajjira isaanii barbadeessuu, uummata warra akkasii kashalabboota ta'an dhiiga Oromoo xuuxan dhiiga isaanii xuuxuu. Amma kana booda ergamtuu nafxanyaa taatee ergamtuu warra sirna nafxanyaa deeggaru Oromoos ta'e Amaaraa, Guraagees ta'e Tigree tarkaanfiin itti fudhatama kana booda jechaadha. Hanga yoonaattuu kan duubatti nu deebisee akka saba Oromootti tarkaanfii fudhachuu dhiisuu keenya garaa laaffina keenyadha. Uummanni Oromoo bara baraan qeerroon gara 10,000 ta'an kan lubbuu isaaniitti dhaban Oromoon garraamii ta'uu isaati. Malee Oromoon nama waraanii yookiin immoo ollaasaa ajjeese yookiin saba biraa irratti miidhaa geessisee miti. Waanuma garraamii ta'eef qabeenya isaa sirriitti to'achuu waan hin dandeenyeef garaa laafeetoo uummata kaaniifis bal'atee waan jiraateef waan akkasitti raawwatan. Waan dhugaadhaan Oromoon barachuu barbaaddu irraa hin dubbadda. Maal seete amma Oromoo keessaa namoonni jeenate yoo namni eenyummaadhaan itti dhufe tarkaanfii irra fudhatu sodaatamaa kan ta'e Karrayyuudha. Karrayyuu magaalaa Adaamaa tana keessatti anamma Harargee irraa hin dhufe karaa Karrayyuu keessaan bahee dabala. Karaa Mataaraa kanaan waggaa akkana gaggara galte lafa Karrayyuu tana. Karrayyuu tana makiinaa seentu nafxanyaan Karrayyuu tana akka nama akka rabbiitti sodaatti. Karrayyuu tana sodaa isaan sodaatanii ol godhatanii ilaalan. Finfinnee kana keessatti Karrayyuu lama yoo waliin deemtu tokko uumaan taane Karrayyuu hoggaa deemtu hoggaa agarte. Nafxanyaan gurguddaan akkana magaalaa keessa deddeebatu kana gizee Karrayyuun tich yeen habba takka waa jalan deebistu. Maaliif ni beeyta? Jeenummaa isii beeyti, tarkaanfii isiin fudhattu beeyti, murannoo isiin qabdu beeyti. Sabni Oromoo amma booda nama biraa laallachuun nu barbaachisu. Oromoon namni laallachuu qabu obboleessa isaa Karrayyicha, Karrayyitti fakkeenya isaan laallachuu barbaachisa. Isaan laallatanii Oromoon sabboonummaa isaatirratti gantuun gedheen Oromiyaa keessa deemte nama keenya miitu tarkaanfiin odoon bubbulin odoon oolin odoo yeroo ittiin qabatin harkaan ta'u uleen ta'u qeerroon yeroo sanitti irra fudhachuu caccabsanii yoo isa san dadhaban yeroo sanitti maatii isaa nama inni jaalatu nama isa dhiyaatu maali qabeenya isaatirratti ijjannoo barbaachisa Oromoon yoo akkas godhu baanne karaan itti aanu hin jiru. Gizee hundaa'u tuffii takkaan dhufa Oromoon humaan fidduu ni tumnaa ni hiinaa ni dhooyinaa ni basaasna humaan fidan Oromoon. Saniif Oromoon tarkaanfii barbaachisu irra baasuu irratti godhu
ammaasis wanni nin jiru warri viidiyoo kana dhaggeeffatan guutumaa guututtu basaastuu ganda keessan keessa jiru gara keessaatiin nu ergaa nuti waltaanee hawaasichaa waliin namoota waliin waltaanee akka tarkaanfii irra fudhatan goona. Maaliif saba keenya namni miidhu nagaan jiraachuu hin danda'u. Biyya sanarraa illee godaaneen taa'u seenaarra kaayyanna galmee seenaatirra. Saba keenya ajjeesee miidhee hidhee booda gizee mootummaan kun tufe silaa akka tufu nu beeyna. Oromoofiin qabsaa'ee jee biyya biraa maqaa jijjiirratee dhufu abadan hin fudhannu. Ganaa namni Oromoo miidhe biyya san keessaa beetillee hin jiraatu. Booddeen isaa mana dukkanaa mana hidhaattaati. Booddeen isaa mana dhugaa mana haqa malee somni hin jirre qabrii taati. Awwaalcha taati. Saba Oromoo achitti immoo gaafii guddaa gaafii deebisaati hin qabne san gaafatamte. Kanaaf sabni Oromoo kutannoo murannoo abdii qabda. Qabsoo tana jabeessitti fufi Oromiyaan ni bilisoomti. Oromiyaan ni mooti. Sabni Oromoo ni mooya. Injifannoon ni dhufti. Tokkummaan keenya humna keenya arras borus duwwarra hin deebinu mootummaa kana qabnee jirra morma qabnee jirra gateetii qabnee jirra waraanni isaa irra guddaan jalan jiran. Waraana harkaan qabu gedhee warra karaarraa gugguuree boodigaardii kijibaatii fi ijoollee eeltiraatii fi ijoollee nafxanyaa magaalaa keessaa gugguure malee waraanni mootummaadhaa isaa waliin hin jiru. Oromoo abdii qabda murannoo ta'e hin dhiisin tokkummaa kee jabeessi. Jabeenya ilma Taaddee Birruu taate garsiisi. Jabeenya ilma Nadhii taate garsiisi. Jabeenya ilma Abdisaagaa taate garsiisi. Jabeenya ilma Sooreysa Jaarraa Abbaa Gadaa taate garsiisi. Jabeenya keetiin ilma Waaqoo Guutuu akka taate garsiisi. Jabeenya keetiin ilma Sheek Bakrii Saphaloo akka taate garsiisi. Jabeenya keetiin ilmaan qabsaa'ota Oromootii fi hooggantoota Oromoo akka taatan garsiisa. Kana wanni murannoo barbaachisa. Gootoowwan sani baratanii odoo jiranii, odoo hayyuu ta'anii, odoo qabeenya argachuu danda'anii, odoo nagaan jiraachuu danda'anii, odoo horuu danda'anii saba Oromootii fi ilmaan Oromoo nu filatanii ani ilmoo argachuurra abbaa ilmaan Oromootiin ta'a jeeti. Garte Taaddasaa Birruu jeneraalummaa guddoo san gaafa firraa kannu ani saba kiyyaa qabsaa'ee angoon saba kiyyaa yoo taate irra naa wayya jee qabsaa'e Taaddee Birruu. Angoon ta sabaa qabsaa'ani malee ta alagaa bitamanii miti jeeti. Angoon ta sabaa qabsaa'an malee ta alagaa bitamanii miti jeeti. Jaarraa Abbaa Gadaa ilma Sooreessaati ilma Dureessaati. Abbaa isaatirra duuleeti ani abbaa kiyyaa diina Oromooti jeeti. Tarkaanfii irra fudhate. Kana ummanni Oromoodha Haayilee Fidaa faan gaafa biyya alaatirraa deebi'anii qabsoo Oromoo tana seenan Oromoon nama barbaaddii Oromiyaan na barbaaddii jeeti gaddeebi'ee seenaa Oromoo qabsoo Oromoodhaa godhe.